namni obsa qabaatu qaba naman zollomin haqa namaa hin nyaatin haala bareedaa hiriyaa bareedaa qabaatu qaba anamma miskiinummaati kan bishaan dhugee tin deema malee bocolaa nan fakkaanne hojii yoo maallaqaa hoo qabaate na hojii deemuu hin danda'u namneen miskiinummaati yaa hojii amman gaafa amma irra jiru kanaa miti kanaa daran illee oonte namni bakka dhaabbatuu fi nama hojii dhaabbatu laallatuu qaba hiriyoota keeti ka irratti haala nama isaa dalagu abdaan gaatuuti awwanni an na dhageessawu obboleeyyan kan kee kanas ni dhageessa jee gammaduuf maaliifi nama haala kana keessaa bahuu danda'u an namni ni jijjiirama jee nama amanu garuu nama komatutti namanu keessattuu dhalaafaa nama qalbii cabsuun fadhu an obboleeyyan mana keessa ifiiti yaafis akka dhalattiin dalagaa waan hin guddadeef obboleettiin tiyyees tadhalaa abba takka qofa qabna obboleettii dhalaa sunuu nuu ijoollee heerumte sii galee waan dhalaan responsibility dhalaan baattee deemtu hedduu waan hin beekuuf nama dhalaa qalbii jalaa jabsullee hin fadhu obboleeyyan dhalaatillee nama dhalaa tana akkana push godhee komachuu gartee tana maarriyyoo tana akkasima no kanaaf ni dandeessaa obboleettii tiyyaa tiijee immoo tiijee obboleessanaa gorodhu tiijee waan gaarratti si arkuu fadhaa waan jijjiirama kan kee waan fadhuuf obboleessa kiyya kunni miliyoona takka fuudhee sii kanne aalii fira hedduu nama rakkataa hedduu qabaachuu danda'a ni gargaarasi walaakin qalbii na jalaan cabsin kana caalaa waan gaarree yoo si agarre dabarree namoota hedduu jira kana caalallee si gargaara namni akkamiin nama gargaara ni beektaa hangaatuutiyya gizee ati har'a dukkaana tokkolaa kana dura bantee bishaan buufatte boru kamaangoo liqii sii buusuu dhufa maaliifi nama dalagaa ta'uu kan keessi arkee takka tarkaanfachuu qabda amma obboleeyyan kiyya kuni akka ati karaa iizitti bizinasa baatu si godhanii jiran kanaaf ati waan kana guddifattee haala keetii wajjin waan dilli takka jijjiiramuu qaba haalli kee jijjiiramuu qaba maallaqa darawwanni ati jijjiirachuu qabdu haala kan keeti akhlaaqa kan keeti murii firraa laal nama muriin nama si wajji bashannanuu ammaan laalin namni hedduun heegareen qabu warra fiichara qabu miti bileenallee haa qabaatanii si wajjin deemin bileenni zalaaqii miti hafaadha karatti takkaa karatti qurxamanii hafan takkaa maqaa bareedaan qaban takkaa fiichara bareedaan qaban hooyii ammaa gammachuu ammaa qofa warra laalu warra ati amma haadha taata boru haadha gaarii ta'uu qabdu si gale haadha bareedaa haadha ilmaan kan kee itti gammadu ummaan teenya nama akkana jabduu kanaa jee ilmaan keetiifillee akka ummaan teefaan amma gizee ati dheexee si hartu intalti teenya nu jijjiiramte jee gammadutti ilmaan kee osoo dhufiniif ilmaan keetiif haadha gaarii ta'uudhaaf qophaa'uu qabda hanguyyee bareedutti ni dandeessi si gale kanaaf akkasitti naa jabaattee shamarran biraatillee sirraa fakkeenya fudhatanii akka jabaatan akka wal gargaaruu qabnu hojiin akkanas itti fufuu qabdi obboleeyyan hedduu jira amma gizee si gargaarre nama kuma dhibba takkaa dhufa waan kanarratti immoo ati takkittiin tun osoo nuu habaqaaltee nuuf hin meerin nama biraa gargaaruu hin dandeenye ati kararraa maquun kan kee gargaarsa shamarran hedduutiif isa rakkoo akka ta'e beeka yoo ati nuun jabaanne nama biraa namni keenya sappoortii godhuudhaaf illee rabbi leentis gaafata ati jijjiiramuudhaan immoo nama kuma takka jijjiirra jechuudha ati illee nuti daamtee gosan sii gale kanaaf akkasin naa jabaadhu yaada bareedaa caalaa tiijee kiyya immoo ati awwa bareedaa kiyya Yazama gay. awwa baran ambar rakkeetiin jira barara na boochiftee barara na boochiftee wallahi na boochiftee dura nuti beektaa miliyoon maqaa nama beeknaa biyya teenyatti angatu nuni beekti beekaa fakkana godhatti dur fireentii kee ture biyyo fireentii turen sa miliyoon bombaa qaban warra maqaan miliyoon kana fa'aa duraan bombaa qaba beektaa biyya teenyatti diishillee isaantu qaba miliyoon mana wofcoo qaba wallahi ganda keenyatti anuun hin beeku. Unola miliyoon maqaa nama beekna nuti niiraadha nama garree abootii jee kiyya rabbi si haa ta'u. Wofcoo malee Ame wala unduma kenya wala. Unduma amma kenya duba wala. yoo gadda kee dubbinya dhiiroo jaartiin tiyye takka
amma maliyoon jala kutee naan jedhan amma namni hangaatullee injoo hin jiru. Zamaanoo maliyoon yoo jokotee jira yoo kan dhiyaate jijjiiree akka miree jaartii esmaanuu isni gaafanna gaa ammas niiraan dhufnaan kotee naan jedhan. Gizee duniyaa qabu namni nama hundaan nama fadha. miti sigalee miti zamaanoo. Ati amma tana qote dalagaa fadhi. Afaan inni beeku malee noo hin beekaa garuu akkas yoo jaanu namni keenya sigalee miti namuma namni lafaa fuudhee bakka takka geessee takka wayim dammoo namni hedduun amma arra na bara sigalee ka duraan nan feene suma arra na fedhanii hin beekaa nama keenya. Ati malee onna raaramma. Malee onna raaramma. Waan fedha yoo siin jaanu ati ani waan akkasii akkaati yaaddu malee Oromoon haa yaaddu sigalee. Waan akkasii yaaddu hin qabu. Naajaban. Ramusha bara hawaasni ni jala anaatu laafi hawaasni laafeesi. Aizame turte bara sirra saa wannan si bari bar. Nabbaree nabira kutee bara. Leen turte. Kutee jira wallahi dadhabdee jirtan isine wallahi firaa baaba. Hedduu dadhabdee garuu. Jazakumullah. Zammo. Abbaan roobaa miseejii ilaalii sinjaa. Khayriidhaan fakkaata. Eenyuun? Abbaa roobaa. Oh naa barreessee jira. Yaa miseejii ilaalii sinjaa. Ni laala. Nama gurguddaan na jala jira bar. Nama gurguddaa jira na jala. Ni laala. Miseejii keessaa yaada qabdan. Nuuf kaa'uu dandeessanii naaf hangaatullee hangaatuu teenya. Namni gari zammee namni gari gizee haa zakkiin daalaas kan lammadaa kan odalate kun gizee ni nagarre akkasitti bahee miliyoona anaafiyaati gaa maqumaan beeynaa gizee dhugaan nutti gabbaase ummanni biraa ummanni 100 fi 50 kun beetee qaqqaanfateeti zammee keessaans dubbisnaa jaan beeta warri keessaans dubbisu hedduun jiraachuu mala waan ta'eef ni jiran kana booda bismillah itti nuu cira hin sodaatina kana booda kannaan xiqqoon qabdu gaa solbaa ni mormina. Kannaan xiqqoon qabdu dhalaaf kannaan xiqqoon qabdu akkasii mangaatu mootii guddoodhas. Ramiyyoota. Gogo jaartiin tiyya takka isa hirta lammaffaatiin godhamiyyo tana. Najjin qixoomma niiraa qabdi yaada lagattu. Najjin qixoo akkam jettu? Tiijii akkam jetta najjin qixoomma ni dalagatti. Shaqaxan banaafi. Dumaashin teenya adree maashin tufaa qabdi dumaashin teenya. Abi zamaanoo rabbi akkuma xiqqaa takka wal bira nu baafi dujaatu ay goraadhaa ta'e. Isin ammoo wallahi. Inshallah ni dandaalaa dandeettii isaatiin. Amin. Jala bakka takka sina godhu wallahi. Amin wallahi tijee khiyya wallahi. An bar caayaan tijee haftee bakka takkaa bar caayaan. Ni taatu lazim ana rabbi inshallah. Wallahi. Yeah. Okay, accountina Fergie Abdi boy. Ya Habibi, Rufega Honolink. Too much people is coming. Amirohi Yabshir wallahi. Ubuleti tedi bar. Joto Amirohi. An saiba kan kiti kan tanafi wa khairi kana tanadalaga. CDC. Zamme. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kabenya tokko dhufe wallahi sagaleen hin beeku. Awo taayaqa akkana jettaniiti khalees bar hiikadhe arraas hiikadhe sigale nini hiikadha moo ganaan hiikadha. Inshallah. Ni seenti moo ammas. Iqoo waatu akkanatti laayik naqaqqabee jira. Wanti san hiikkannaan faa baantaa miti zamaanoo. Balloo rabbiiti. والله مليون سناس ويتنقنا مقاخيتين كنا كم وبالله الكريم أبشر والله الله أكبر بالله عليك أبو نتان في والله كنجا بالله عليك بتشري زي بقية والله سداتني ما شاء الله حاجاتك كان إيه قجرة
بيخي ربي خخنو اللي من ما خن هم تكا خيس نجرو نما مقرر نمو يالي نما قونا نما نيتلمنا ما خانو ربي رجوا نما نيتا نيجنتي سمو وافدو بندي بني ساعة ورخي نيا هررجي خن أكنا تهي خناتو just like نجرامي تيكشوا ساعة ملي نتهي ملي ديو متى نهدوا قدو ترى الحمد لله أما اللي مو وافدو بندي بني جنا وهدوم تيسا برين دومتو Gerong kan ada. Gerong mo jesuma khaysan isini akhafulu atifagar tilal zamano. Wallahi ega khale yadiga. Sini egu jirabe akhian. Yeah. Ega khale like abo saame kafara fa nama waiting ga fatte saiba tokkon ka ba Australia kana saiba khiyasan ga fatte tin sabo mucaan kun sa akam rafa nan sa umala rafa na anje. Ya nasibar rafa bar. والله ربي جزاس يا غفل وغفلان جزاء ربي آمين آمين قابت كم سيبون سنا أوسط أمباسادر ما سيرك كينيا مما تدوغاتي سيرك خاوتا أمباسادر ما إن شاء الله جزاك الله بالله خير عليك إن شاء الله أكسي سينجلا توم فتشلو في جنما خا نما هدو خيس جرا anyway بالبلا خيتي سنين كباسي فين بالبلا خرابرونا كنان جرا anytime akkasi si agarraa numaan sit ol seene imaltuurraan jira rabbi haajaa haa taasisu du'aayii godha okay inshallah ni goona waan goonu ni goona inshallah wal kuba qabanna siininga keessaan siininga taan jalaa kanneetiin taniin ganam kana jeesan takaleedhaa naqee soo taan jalaa akkas goggodheetiin ni jirra dhiisi ni jirra abshir gidduudha numa jijjirra inshallah siifiin barreessa keessaanii galatoo ma hedduu ulfaadha makuma oromoo hundaatiin ulfaadha abo thank you abba firaa galatam haya abshir hayye zamaan oo khayritti hayye anytime hayye akkasiga wallahi awo tiigee xiyya زمغه awo yoomin si fadhe awo tana boodan si fadhe والله العظيم thank you so good akkasitti gaangaatu tiyyo aanangaalaatti dhugu jira eegala aanangaala dhugu eegale garaan laafoo eegale hangu Oye. ganda dhayne qaawo Ayye. ibduratti himtaga amma soddaara warkanne wayaanu bitanii dhufanii naddiifaa uudii maali gammas musallama bareedduu bitanii dhufan jaanii gammadanii milyoon teenya hunda amala jijjiiree gurbaa saalii akka markadda seeta bareedaa dumbushee tokko intalti tiyya takkaa gisee dhuftu niiraa fudhachuu duraan niiraa fudhachuu dhufti waanu bibittee dhufti amma jaarsuma jaa markatti jaanii akka gartee walit du'aayii nu godhanii ikkitti nafneenis ibduran irraattiimi Ayye. haa Ayye. kalawallee xiqqishoo takkaanaa qopheessanii moggatti Taraftu moo. badaahi eetanirraf badaahi namni nama tokko jaanii shakkii kana gidduutti nuumne ganda dhayna Mana zammaan. iyya kam jette dubbiin jajjabdu Ati waan nuti sirraa bareedaa yoo qoostus yoo boochus yoo qobaltus. ya amma jaartiiti yoo gandanne zamaanoon isa zamaanoo garte maliyoona jala kutee quban qabu yoo jetteem jaarsa maliyoon naan jaa nama booro yoo si jala deemem dhayneetuma gadu waa'ee fudhanna bakka takkan si keessaa chumaanu wallahi du'a san dake furo na sinja milka du'a san irra dhaquun qaba yara milka waammoo gahangaatuma bibbitaa bana akkanumatti hin jala deemaatti jee Bittee bitu barkuno. wayaa kana kan nurraatti bibbittee gaganda kan zammee ani waan hin jootii maqaa abbaa Muhammad kana tiijee ammumaatis bilbila isaa
jijjiirradhu zakii lammaffaa jee ani sammumaan jijjiirradha. Akkas amma zakkiitu godha. Zakkii paartituu. Gana inshallah dhugattu hara kanatti manni keenya dumaachuu qabdu waara. Yes. Zakkii we have to wallahi. Yes. Inshallah hunduma keenya nuti haa kannu nuti haa cabsoonnee tumu. Zakkoonni na heddummaatee bara. Wayi zaazaqi. Jimluma zaazaa isin godha wal barratti. Zakkiin abbaan lama zaazaa taamu kam. Inni saramaadhaan beekame Naayiroobitti qool ba'e laakiin. Yes. Ambar nama Naayiroobi annamni jiruu qara'uuf taraa takka Naayiroobii rigamuu qabda. Wallahi Naayiroobii dhaqu. Wallahi sallaazima. Wallahi anama Naayiroobii tokko biyya san naageessanii xiqqoo naa rigamee namni laayifii bara sooshaal laayifii bara oomsa bara hariifasi ammas namni Naayiroobii. Ni hariifamtasi ni rigamtasi keessaa baatasi. Gizee keessaa baatu immoo akka namni takka sin dhaqabne keessaa baata. Namni Naayiroobii ta'a ayilii qaba. Warabbil qaba. Ni arge. Faast na jechuun rakkoo ni beekan wajjin jireenya ni beekan. Rakkoo gaa originaala san beekan namni Naayiroobii ta'a. Warreen Naayiroobii originaal. Wajjin nyaachuu beekan walii galamaas. Yes. Waan xiqqoo qaburra waliin deeman. Bakka asii rakkaan. Namni bari yoo wajjin jireenya beekee ulfaatu ni beektaati jeeqi. Namni hawaasummaa yoo beekee hin ulfaatu. Ergitee fi hangaatu wanni dhaaf. Eenyu? Abdii boo'if na ergitee akkaawuntii. Ati hin ergine fi ani hin ergine. Sinje. Koomantii jala barreessaa gaa'is akkaawuntii iskiriinshitaa godhatu. Hangaatu Ahmad Zakir. Bizeen qaqqabe akka tokko biiziin ta'e. Akkasii. Tijee wanni abdii boo'i jechuuqi wanni lakkoofsa kanaa katabme. Ol seeni gizee gubbarra seente akkaawuntii asii katabdu. Reefurraa nu gaafatu jira bara karaa biraatiin godhe yaadan dhiiroo. Rabbi haa ta'uuf. Ani illeen arra wallahi hedduun gammadee yaa hojuma khayrii kana kana tana yoo daline malee khayrii uun qabnu yaa obboleessa kee. زمي خيا با ربي جلسنا خفلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زمي كم يوم؟ نجاك أبدا أميراتي.